eenyu wajjin lolaa jiru? Waaqayyo wajjin wal lolaa jiru. Fagoon dhaqina. Karaa adda biraa waa'ee taabotaa, waa'ee ergamootaa, waa'ee haadha Waaqayyoo, waa'ee amantii jalqabaa keessaa haqaniiru. Ragaa lama isinii kenna. Waa'ee ergamootaa laajite, waa'ee tsoomis keessaa haqaniiru. Jarana banneerra. Hin jirru. Baay'een rafaa jirra. Seexanichi inni Waaqa wajjin wal lolu garuu hojii isaa bareechee hojjechaa jira. Faarsaa 8 lakkoofsa 5 Afrikaasa. Ofii makee ergamootaa gadi gootee nama uumte jedha. Ergamaa akka jedhu keessaa balleessan tokko. Faarsaa 137 yookaan 138 irraa inni jalqabaa maal jedha? Ergamaa kee fuulduratti sin faarfadha jedha. Inni si'anaa Waaqayyolii fuulduratti jedhe. Ergamaa keessaa balleessa. Namni kun eeyyuu wal lolaa jira. Egaa warra akkas jedhan kun televizyiinii banatanii warra. Yeroo laaltan hoyyaan isaanii kanuma keenya. Masqalii keenya kaawwatu. Irra keessan as tokko fakkii giiftii maaramiin kaasu. Yeroo jedhanii basuma aab jedhu. Yeroo faarfatan yaada daawwitee maa fakkaata. Kabaroon kan keenya garuu jarri keenya ni beeka. Jarri taaddisoo dha beeka. Isa fakkeessee nama ajjeesuu dha beeka. Fakkeenyaaf qaala waadii kan jedhu TV tokko nagarree amma gidduu kana kan gadhiifame. TV'n qaala waadii jedhu kan ortodoksii miti awwaggasameera. Qiddus Sinodoosiin taa'ee kun dogoggora qaba. Amantii jalqabaadhaan morma fakkeessuudhaan deemaa jira jedhee awwaggaseera. Bataskaanan jaallatu addaraasha keetti geggeessi. Birriin kennameefi nama birriidhaaf deemaa jiru. Kanaaf of eeggadhaas akkasirra. Daaraaf daakuun wal fakkaata. Garuu tokko asirra dhaabadhee waan isinitti hima booda. Kan biraan kaleessa dheengadda saballi hin barbaachisu jedhee mormaa ture biyyi lafaadhaa. Yeroo nun sabala qiddaasee qodaatti fudhannee qorichummaa fudhannee gallu lafa saballi Waaqayyo eebbise karaa qulqulluu isaa jedhannee gaafa xammaqannee buddufannee gallu hin barbaachisu nun jechaa turan. Har'a garuu dirree araaraa jedhamee banatee aayilaandii 20 gurgureetti fayyadamaa jira biyyi lafaa. Ilaalaa in fakkaata malee keenya miti. Nagada malee amantiidhaan miti. Utuu dhuguma ina mana ta'e kaleessa isa ture. Har'a asmaatii bitatanii asmaatiidhaan deemaa jiru. Harka isaanirra jira waan jiru. Amma namoonni baay'een asmaatiidhaan deeman baay'ataniiru. Kanaa warra akkasirraa dallaa isaanii keessan dhaqinaa sagantaa isaanii hordofinaa of eeggadhaa. Warri kun warra Waaqaa wajjin wal mormaa jiranidha. Seenaa tokkoon isinitti hima. Gaaf tokko waraabessatu leencatu gafarsa ajjeesee nyaachaa jira. Waraabummoo nyaachuu dhatte biraan haree ishee balleesse. Waliin jireenya nyaatu jira. Waliin fakkaatan. Qoonqoon ishee qabeera waan nyaattu dhabde. Utuu asimichi fiidduu leenca du'aa argatte. Waraabuun malangashitu raroo isaa uffatteetu leenca du'aa sanarraa baaftee uffattee dhufte. Danyaadhaa naa iyyameetti gaafa laalu gartee isaan isa fakkaatti. Kottu nyaadhu jedhe. Garuu ishee masiraati. Isa dhufeetti ka'u bangal godhaan giduutti liti. Beektuni al fakkicha gaafa cuffatu waan ni godhu. Walakkaatti balleessa. Gaafan si ilaalu jedhe leenci dhaabatee gogaan kee na fakkaataa jedhe. Cuffannaan kee garuu waraabessaati jedhe. Yoo gogaan al fakkaate iyyuu cuffannaan isaa garaagara. Kan akkasii ilaa dubbii jiru badha. Waa'ee saganaa gooftaan yommuu barsiisu maal jedhee Maatiyoos 7:15 gubbaa irratti Maatiyoos 5:17 Maatiyoos 7:15 irratti raroo oolaa uffatanii deemu. Raroo oolaa uffatanii ba'anii ree. Oolaan ni jedhame Kiristoosii.
Farani jedhame wangela baatanii dhufeedha malee waan biraan jenne beeka. Kanaaf wangela baatanii nu balleessuu dhufaniiru. Isaan kun warra Waaqaa wajjin wal lolanidha. Maal raawwatanii? Raajiin ni dubbata raawwatanii. Ta'uu qaba immoo mormii dhugan. Yoo ta'uu hin qabu yoo jenne raajiin gooftaan dubbatameen xumuramuu jechuu keenya. Garuu maal ta'uu qabna? Hubachuu qabna. Nama hubannaan qabne du'atu barbaada. Hubadha. Mataan si boyyaafateef, dhibee garaa garaa dhukkubsatteef, dhukkuba qoricha iddoo fayyinaa itti hin naqin hin dhaggeeffatin. Waaqayyo guyyaa fayyinaa sii qaba. Guyyaan fayyinaa jira. Obsaan eeggadhu akka Iyyoob. Waggaa 38 ciise Iyyoob. Dhumarratti Waaqa isaa obsa isaa laalee dargaggeessa waggaa 30 taasise. Edda sanaa booda qabeenya isaa jireenya isaa jiruun isaa deebi'ee fi waggaa 140 deebi'ee jiraatee ture. Kitaaba ammaarraa silaa raaduu dandeessu seenaa isaa. Achirratti barraa'eera seenaan kun. Sila gurguramaa walirratti. Kanaaf warra akkasii Waaqaa wajjin wal lolan faana buutanii gowwaa taatanii dogoggortanii Waaqaa wajjin akka wal loluuf eeggadhaa jechuun barbaada yookaan hingaa. Inni kan biraan fedha foon hirkattanii Waaqaa wajjin wal lolina. Addunyaa kana keessa waan baay'ee jira, calaqqee baay'eetu jira. Wanti mi'aawu, wanti bareedu jetti waa baay'een jiru. Haa bareedu iyyuu malee garuu nun fayyadu. Waa'ee isa kanaa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Efesoon 5:4 gubbaarratti dubbii mi'aan hin qabne addunyaa kana keessa jiru. Addunyaa fakkaattee hin dubbatin. Dubbii mi'aan hin qabne. Dubbii namalee yaasisu. Dubbii safuu hin qabne. Addunyaa kana keessa jira. Isaan faana buutee hin dubbatin jedhe. Itti aansee lakkoofsa 11 irratti immoo maal jedhaa? Firee kalelleewwe. Ija kan hin qabne galabaa kan ta'e. Firee kalelleewwe. Kacallamaa garaa garaatti tabaabarre. Ija kan hin qabne galabaa kan ta'e. Hojii dukkana biyya lafaa kana wajjin walii galtee hin godhatin. Itti hidhamin jedhe. Inni guddaan har'a namni dagate ta'u kanaadha. Sagalee Waaqayyoo firee kan hin qabnedha. Jireenyaaf siin ta'u, guddinaaf siin ta'u, eebbaaf siin ta'u, galgala kee boriif hin ta'u. Hojii dukkanaati. Hojii firee hin qabnedha, galabaadha. Isa kanaa wajjin hidhatan ta'iin jedhe. Darbee immoo gurra kee hin dhaggeeffatin, harraba kee hin dubbatin jedhe. Har'a yoo fudhannee ilaalle yoo maanguddoof harmootii yoon of galtisinii godhe dargaggoonni daa'imni guddachaa jirtan dubbii kana dhaggeeffadha. Sini dubbiin baraadha. Sinti dubbii kanatti gamaa jira. Aasaan dubbannaa keenyaa kan abbootii keessanii kaleessaa miti. Aasaa addunyaa irraa dhageessan borduu fudhattanii kaatan. Aasaa mi'aan hin qabne gatii hojii dukkanaa kan ta'e. Isa quufna garaa garuun fudhattanii. Isiniif wayyoo. Hojii dukkanaa hojjettee dukkanatti galuuf deemaa jirta waan ta'eef. Aasaa dukkanaa wajjin walii galaa jirta waan ta'eef. Siif wayyoo garuu. Dargaggeessaa dargaggeetti isiniif wayyoo. Isin nan bu'a. Nu illee jalaa miliqnee ramma tokko. Isinitti waan dhufaa jiru dukkana gadhee. Karaa dabraa tokkoffaa ergaa Yohaannis 2 lakkoofsa 15-17 irratti akkas jedhu. Fedhii addunyaa kanaa faana hin bu'inaa. Namni fedhii addunyaa kanaa faana bu'u diina Waaqayyoo ta'a. Ilaalaa. Addunyaa kana keessa wanti bareedu waan miidhagu waa baay'eetu jira. Haa ta'u garuu addunyaan kunis fedhiinsees hin dabartin baddi jedhe. ዓለምና ምኞቱ ያልፋሉ አለ። ፈዲን አዱኛ ከነ ከሰ ጅሩስ ሚደግለ አዱኛ ከነ ከሰ ጅረንስ አዱኛ ከነ ፍረቴ በዱዳፍ ጅርት
maarreesi maal sirkite waan badu duukaa isan banne qabda osattiin qabatteen deemtu kanaaf maal fayyee fedhina addunyaa kanaadha maal fayyi yaadame addunyaa kana keessa calaqqeen jiran maal fayyi kan keenya kan hin taane galgala keenya kan balleessan akkam butti fayyadamnee boordarbu kan nu godhaa jiran bargamaa kan nutti dhufaa jiru aadaa biyya keenyaa uffannaa biyya keenyaa seera biyya keenyaa kan hin taane kan waldaa kiristaanaas kan hin taane macaafa qulqulluun kan ol mormu waaqayyo wajjin kan ol mormu waadanuu hin jiru mee maal fa'i isaan utuun dubbadhisi dubbadhaame ne dubbadhaa maal fa'i yaadaniitu mee yaadaa waa baay'eedha mee gaasatti booda deebina warra kan waaqayyoo dhiisanii warra gorsa dhiisanii utuu abbootiin amantii abbootiin isaaniitu gorsanii beekaan utuu gorsu didanii karoormaatti fayyadanii warra badan tokko lama sinii caqala warra badan eddasii booda keenyatti deebina namatti fakkaata namatti miidhaga namatti tola jedhanii inni jalqabaa maxaafa Henook boqonnaa 2 maxaafa Henook boqonnaa 2 lakkoofsa meeqarraa kaasee jira 9 kaasee jira achirraa maal jedhaa seexana maqaansaa Azaazeel jedhamu seexana maqaansaa Azaazeel jedhamutu jalqabaaf ijoollee Qaayel warra waadiina waaqayyoo ta'an warra seera waaqayyoo keessaa ba'an warra ijoollee waaqayyoo keessaa ba'an nafsi gadaayii ta'uudhaan ijoollee kana barsiise seexanni Azaazeel jedhamu maal barsiise ennaa jettanii faayyaa shaarmutummaa barsiise faayyaa baalagummaa barsiise የሽርሙጥና ጌጥ አስተማረ ሰይጣኑን ማን ነው አልኳችሁ አዛዚኤል ይባላል እኒ ጋበሰነ ጆሌ ቃይሊን በርሲስ ሂንአበን ጀረን አኩመ ጋበሰነ ወረ ኤብበመን ኬሳ ቃይሊን ባሴ ijoollee waaqayyo warra eebbifamanis tulluu qulqullaa'aa gubbaa warra jiraatanis isaan immoo barsiisanii isaan immoo jaraachessanii akka isaan badan taasise seera uumamaa boqonnaa 6 bishaan badiisaa maaliif dhufe umuriin namaa bara 969 jiraachaa turan amma as takkaa dachaadhaan gadi bu'ee ibbaaf damatti maaliif deebi'e sababa kan ta'e maaliidha ijoollee Qaayel warra seexanammaarraa baratantu ijoollee waaqayyo warra tulluu qulqulluurra jiraatan san barumsa kana barsiisanii ittiin dogoggorsan kanaa umuriin namaa gabaabbate karaa kanaa bishaan badiisaa dhufe karaa kanaa biyyi lafaa bade sababa guddaan ta'u kanaadha achirraa maal jedhe ijoollee waaqayyoof ijoolleen namaa ol fuudhaniidha amma ijoollee waaqayyoo eenyudha ijoolleen namaa eenyudha ijoollee waaqayyoo tulluu isa qulqulluu sana gubbaa warra jiraataniidha warra seera waaqayyoon ayyaana waaqayyoon guutamanii warra jiraataniidha warra safuu qabaniidha ijoolleen namaa ijoollee Qaayel warra baaramoodha isaantu ol fuudhe isaantu oliin hiriyoome isaantu gammachuu jaraadhaa gammachuudha se'anii du'a fudhatan bareedina se'anii fokkisummaa fudhatan har'a ofitti deebi'u tulluun gaafa sanaa bataskaana kanaadha ijoollee waaqayyoo hadii uffatanii ayyaana waaqayyoon guutamanii bareedanii eebbaan galaasa lubbuu qabatanii warra deemaa jirantu ijoollee Qaayel warra har'a biyya lafaa keessa jiran dhaqanii ilaalan naqata gurra isaanii dibata hidhii isaanii nyaara isaanii rifeensa mataa isaanii ilaalan uffannaa isaanii ilaalan kan waaqayyo isaanii keessa dirriba dhiisan sada hawwa naqadeeffatan maaliif arras bishaan badiisaan dhufee bishaan badiisaa kasatti eegina har'ammoo
dhukkubi dhufe yungaa bishaan badiisaan caala. Inni maqaan isaan beekne inni qoricha hin qabne dhufe yuun caala bishaan badiisa. Inni gaalli nu dide. Inni hojiin nu dide. Inni milkaa'uu dhagan hingaa. Maal kana caala maal barbaadu bishaan badiisa. Nisaa galaa deebi'a. Akkasittiin ijoolleen qaayil ijoollee waaqaa wajjin wal lolan. Bara raawwataa jala kan jirrus akkasittiin waaqaa wajjin wal lolaa jirtu ijoollee. Siniif wayyoo. Abbootiin gorsa itti himaa. Yoo dhageesse intalaa, yoo dhageesse gurbaa, faayyaa kan biyya lafaa sitti ta'u kan waaqayyo fudhatu jireenya yoo barbaadde, milkaa'uu yoo barbaadde, har'a lafa irratti boru waaqa irratti yoo jireenya barbaaddeef kan waaqaa fudhatu, waaqaa wajjin waliin loliin uffannaa kee. Qaama kee irra waan jiru kanaan sitti na miidhatti miidhaga jettee raawwattee godhattee daangaa waaqaa keessaan bahin waaqaa wajjin wal lolta. Alatti hafta. Gaafa warri kaan ililchanii faarfatan ati dukkana keessatti hafta. Gaafa isaan wayyaa gammachuu uffatan ati immoo si ol keessatti wayyaa gaddaa uffattee hafta. Adeemsa kee sirreessi. Phaawulos maal jedhe yaa obboloota koo sinan gorsa. Warra seeraa ala deeman immoo dheekkami jedhe kanaaf isin dheekkamu ofirraa muusan. Yoon dubbachuu dhiistan gaafatama. Sinitti kenneera. Yoo gorsa fudhatte hin eebbifamtu. Yoo gorsa didde garuu si dubor itti qaanaa. Mee intala tokko laalla nama gorsa didde qaanofte. Intala utoo abbaan itti himu, utoo obbolaan itti himanii hidhata baddee qaanofte, salphatte, ulfina ishee dhabde, intala tokkoon sinitti himu. Seera uumamaa 34. Seera uumamaa 34 irraa intala Yaaqoob Diinaa nama jedhamtu agarra. Intalli kun maal goota sinitti fakkaata? Intalli kun maal goota sinitti fakkaata? Abba eenseetu warra Sheekemotarraatii lafarraa bitee isaan gidduu jiraachuu eegale. Gaafa isaan gidduu jiraachuu jalqabu tokko lama jedhee gorse dhiira isaas dhalaa isaas. Ilaa jarri kun horma. Amantiin ol hin fakkaannu hidhata isaanii naqinaa, naqata isaanii naqatinaa, goyyoomsa isaanii keessan naqinaa irraa of eeggadhaa jedhee isaan gorse. Diinaan garuu ilma Hemoor maqaan isaa Seekem kan jedhamu maastikaatti bitee, albuutti bitee, karameellaatti bitee sossobe jedha. Bakkeetti gaafa argu ilkaan ishee laatteef jarana intalloof hin qabne dursa ilkaan ishee agarsiifti. Ilkaan keellaatin abbaa agarteetti. Fuula keenyaara keellaatin abbaa agarteetti. Sobeessi goyyoomsaa. Hewaaniin kan ajjeese fuula ishee laachuudha. Bofatti. Ishee mitiyyuu wajjin kofaluu isheeti. Abbaa agarteetti hin kolfin. Akkana jedhee sossobee ulfina ishee irraa fudhate jaran. Kan hin tilmaamamne kabaja guddaa ulfina guddaa kan qabu. Akka aadaattis akka waaqaattis ulfina ishee dhabde. Sossobee ulfina irraa fudhate yeroo malee iddoo maleetti bu'aa manatti gala. Wayyaa ishee tarsaastee galte. Israa'eloonni gaafa ulfina dhaban wayyaa isaanii tarsaasu. Amma baay'een ijoolleen keenya wayyaa tarsaastanii uffatu waa isaa garuu hin beektan. Maqaadhaaf durba. Uffata tarsaastee uffachuun kee garuu aan dubartii jechuu keeti. Of hin qaanessi uffannaa baddee. Kanaaf yeroo isheen mataa isheetiin facaafteedha. Jarana ijoollee durba qeerroo taate mataa akkatti murattu qabdi akka aadaa duriitti. Akka mataa qulqulluuttis akkatti mataa murattu qabdi. Inni siyaanaa garuu walii isaan beekamu. Mataa facaaftee galte. Warri durbummaa dhaban akka isaan mataa facaasanitti. Immoo kanaa obboloonni isheellee miidhaaf Simoon hin dhaga'an. Ittiin. Amalli kunis hin beekama waan ta'eef. Dhaqanii dhiiga dhangalaasanii gumaa hojjetanidha sababa ishee. Intalli seera malee deemtu gorsa abbaan dhaga'ee akka ittiin salphatti salphachuu caalaa immoo akka ittiin maatii ol fidatti. Yaaqoob hin gatte. Seenaan sun dheeraa irratti fa'aa dubbisaati. Dhumarratti maal godha isinitti fakkaataa Yaaqoob gaafa kana dhaga'u dafaan baanas keessaa. Maal ataman godha qaya waan jedhe ataman godha yommuu kana waaqayyo maalittiin jedhe amma dafiitii Beetelitti ol ba'e. Dagi Beetelitti ol ba'e.
لكن كانت تسيء بسيط تدفع البيت سيكون كيسا البيت نبي جولي ساقوري قبينيا ساقوري أما دركمو والبوف قابك واقع مواد باتي يعقوب جولي كيسا كتاية بكنا صدميشن أفو قبارت بكنا صدميشن لكم سأفر غبت مال جدا سكتاي جولي كي سكتاي قال سكتو مال ركاباسي نكتا ورسيكي موتار كانت albuu isaanii callee isaanii sagurratti naqatan harkatti diratan faayyaa ejjaa isaanii isa isaan qaalirraa dhugaa darbaan isaan qaqqabe irraa funaane jedha edda irraa funaane booda maal godhanitti fakkaata kana naqatanii beetel tolbuu hin danda'amu faayyaa warra seekamoosaa faayyaa warra biyya lafaa kana ejjaa naqatanii mana waaqaatti walitti hin danda'amu beetel jechuun mana waaqaa jecha funaanee qilxuu jala owwaalee jedha gurra isaaniitti harka isaaniitti quba isaaniitti sam'aan hin qabne hojii dukkanaasa ta'e faayyaa ejjaadhaa saasaan dhoosonni naqatan tokko lama jedhee kaasuu keessaa funaanee raateetu qilxuu jala owwaalee jedha iddasii booda beetelitti ol ba'ee galanna waaqayyooti beetel gaafa sanaa bataskaana kana ijoollee obboloota ko sinan jaaladhaaf sinitti hima mana waaqayyo mana gammachuu barabaraa kana keessa nan jiraadha yottani naqata biyya lafaa fuudhaa awwaalaa sinis faayyaa warra baargamaa seexannichi arras ijoollee isaarra bulee miidhagee nama kan fakkaatu kan salphinaa kan ta'e kan jireenyaa fakkaata kan du'aa kan ta'e kan badiisaa kan funaanaa awwaalaa gara faarfannaa kotta gara qurbaanaa kotta gara bataskaanaa kotta faayyaa biyya lafaa isa erga abbaaseetti mee gorsa abbaashee diddee akkas taate inni kan biraan waa'ee warra akkasii ammas raajii raajame jira maxaafa raajii Isaayaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 25 irratti durboota Israa'el warra morma oolle dheerefatanii deeman warra faayyaa biyya lafaadhaan nama guddaa of se'anii deeman miidhagina biyya lafaa har'aa boriif immoo du'a kan ta'e duwwaadhaan warra deeman isaan jiraachuu warra barbaadanitti yeroo dubbatu siif wayyoo jedhe har'a samataa keetti naqatti samaal godhatte achirraa dubbisaa dhaqaati matsaafaa maaliin siniin jedhe qabattanitti ijoollee raajii maaliin jedhe boqonnaa meeqa jedhanan jibbinaa boqonnaa meeqan jedhe 3:16 akka diina waaqayyoo hin taane kan sinitti himaa jira mucaa waaqayyoo ishee bareedduu akka taatuma sitti himaa jira jireenya gaarii akka bor jiraattuuf har'as akka jiraattuuf sitti himaa jira hin jibbin gadi dubbisi kutaa kana hojii manaansii kenne hojii manaansii kennee dubbisa galaati ergifadhaa dubbisa silallee kitaaba bitachuu jaallattanii mee ijoolleen durbaa kitaaba manaa qabdanii dubbisaa kolbaa isaanii jedha kun tokko argeessa ishi dhiisaa booda ilaaltu yeroo bonaa birrii argattan kitaaba bitadhaa dubbisaa kitaaba dubbisuun jireenya daawitiidha daandii keenyaaf ifa baanci kama duwwaan bitinaa moofaa duwwaan bitinaa an dhugoon sinitti man ta jireenyaas bitadhaa yoo jireenya barbaaddaniif raajii Isaayaas 16 irraa kaastanii yoo dubbistan maal jedha bor iddoo isa albuu miila keetti naqattu iddoo isa mataa keetti waan hin taane dibata garaa garaa dibdu kan forforin sitti naqa jedhe mataa kee qaaqeen taasisa jedhe kana booda immoo dha'icha teellaan jiru immoo kaa'ee jira baay'ee isaan dubbadhu hinnaatu yoon dubbadde amma sin dubbifadhaa achirraati akkas jedhee raajiinis raajamee jira Israa'el jechuun immoo naasir ijoollee Yaaqoobiiti yoona tokko immoo taa'ee dargamichiiraa jira Israa'elin jedhe malee nuun jedhee rehee jecha jira yoona tokko Israa'el jechuun hiikaa afur qaba tokko keessaa saba waaqayyo ijoollee Yaaqoob jechaadha Abrahaam Yisihaaqin dhalche Yisihaaq Yaaqoobin dhalche Yaaqoob immoo Anaafsin dhalche Israa'el jechuun Yaaqoob jechaadha Anaafsin jechaadha kanaafuu akkas jedha egaa
warruma dubara malee warra dhiiraatti immoo dubbattoonaan jechuu keessan immoo nafu. Mi warra dhiiraa sinitti immoo waa hima. Kan keessan immoo waa baay'eedha. Tokkoon sinitti hima. Waa'ee rifeensa mataan sinitti hima. Naa dhaggeeffadhaa. Dura kitaaba qulqulluu keessaa nama rifeensi mataa isaa ajjeesan sinitti hima. Namni rifeensi mataa isaa isa ajjeese. Maqaan isaa Absaaloom yookaan Abshaaloom jedhama. Abshaaloom kun mucaa Daawitiiti. Ilaalaa jirana abbayeen isaa seera waaqaa eeganii immoo dalga deema. Maatii keessa waan dhibdu. Jallaan hin dhibdu. Namni kun oggaatti malee rifeensa mataa isaa muratu. Baay'ataawii immoo miti kan nama dhibu. Utuu baay'ataawii ta'e gaariidha. Utuu naaziraawii ta'e gaariidha. Naaziraawii miti baay'ataawii miti. Mataa guddifachuun kan inni iyyameef naaziraawii yookaan baay'ataawii duwwaadha. Taraa namaadhaaf garuu laatamu. Inni kana keessaas hin qabu. Akka kana warra irraa kan. Warra irraa baay'een isaanis naaziraawii miti baay'ataawii miti. Waan godhatanii hin beekani. Achumatti keessatti waa argani. Fakkii sana argani. Warri mana rifeensa mataa sirreessanii gabaa isaaniif jedhaniitu poosti kaartii garaa bitaniitu babbareechanii kaa'u. Satti bareedaa fakkaata jedhan. Ilaalaa wanti bareedumni isaa gaarii miti. Namas hin fayyadu. Miidhagina addunyaa sitti ta'aaf. Hojii dukkanaati, hojii firee hin qabnedha kun. Yeroon sin jedhu sin ceephaa'uudhaan miti. Kaleessa dheengadi nama laaltanii gootan. Akka inni wangeelaa hojii wal loluun beektan. Akka diina waaqa nama godhuun beektan. Amman isaa galtan akka sirreeffatan hin ta'in. Timoon leeyyeeyinaa. Baattanii dhufuun keessanuu gaariidha, sin hin galateeffadha. Akkas jedhagaa. Namni qalbii hin qabne kaleessa tureef. Kanaan booda garuu dhiistan garuu rakkisaadha. Maal godhu isinitti fakkaata? Oggaatti al tokko yookaan al lama qofa murata. Yeroo muratu immoo akka waan gadi baasu madaalii gubbaa kaa'ee safara. Kiiloo lama baay'ee. Maal godha? Ofirraa mura oggaatti al tokko yookaan al lama. Dhaqee miisira gubbaa immoo kaa'ee safara. Yeroo irra safaree kaa'u immoo kiiloo lama ba'a. Birriin qabita garuu birriin isaa immoo hin jiru hin keenya. Elaa dhumarratti gaaf tokko tuma akkana godhee ittiin namni gaafa laalu maal dhabeettu abeet mataan isaa maal fakkaata jedhan abeet kan waa barbaade qubna biraan qabu kan sana dhibu immoo gaa miicuudhaaf sammuu nammamii qibaatii dhibbuu dhuma birrii mamii nyaata qoonqoo biratti dabalata kan biraa hojii kan biraa beesinumti warra har'a rifeensa guddistan birrii meeqa nyaachaa jiru situ naa bitaa immoo akkanaan hin jenne. Anoo saafumati jireenyi ulfaateera waan ta'eefan dubbadde malee. Egaa itti deebina. Utuma gaafsoo kana godhee jiru gaangoo yaabbatee utuu dhaachisaa jiru yeroo dhaachisan tattaa mataan namaadha yas jedhanii qixxi tokko jala darbuudhaqe. Damee qixxutti dirame. Fardi jala dabarte rarrayaas hin du'ee jedha. Qabadhaa tiksii kana. Lammaffaa maxaafa Saamu'eel boqonnaa 14 15 hanga 16 irratti akka inni kiiloo lama baasu. Boqonnaa 18 lakkoofsa 9 hanga 10 irratti immoo qilxuutti rarraafame akka inni ajjeefame caafamee jira. Kanaaf obboloota koo har'as taanaan waan sanitti magaa dhaggeeffadha har'ammoo. Keessumatti yeroo ammaa kana keessa warri biyya kana eeganii loltoonni nama mataan isaa guddifatee deemu maal jedha ilaali. Itti maal jedhu shiftaadha yoo. Agarraan biraan darbanii kajeelu. Kan reebanis immoo jiru. Nami baay'ee nu biraatii eelaa gashaniiru. Karaa adda biraa maaster Girmaan gurbaa tokko mataa isaa loxoloxa ta'ee dhaatee kan deemu gaafa nammata keessa isaan argu gaafa taa'u seexanni raayyiiti. Rifeensa mataa isaa kana keessa goreen qabadhee jette. Idda sanaa booda gaafa raadan immoo deebi'ee fayye. Seexanni lakka itti qabeen wajjii nuun immoo haara. Warri sana guddifatanii ergaa mataa isaa danda'e qabu. Waan kana godhaniif qabu. Ati garuu waan kana maal beektee godhatte?
aadaa biyya keetii miti. Kitaaba qulqulluun immoo dhiirri mataa isaa agabaabasuu jedha. Agabaabsifatu jedha. Rifeensa mataa guddifachuun dubartii duwwaaf laatan. Isheeyyuu immoo guddifattee adeemtu duwwaan jedhe haa guuggattu jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 amma 16 irratti. Kanaaf obboloota walii wallaachisee nu ajjeesera biyyi lafaa. Walii wallaachisee diina Kiristoos nu godheera biyyi lafaa. Har'a kan nama dhibu daaquniin hin qaddasaa. Akililii mataarra kaa'achuuf gaafa jedhu nama taa'u dhabe akililiin. Maaliif jennaan ajjeesaaf ajjeesaa mini, gootaaf goota mini, baay'itaawwi mini, waan isaan beekamu nama ilaaleetu gonfoo Kiristoos illee akka itti kaawwatee qaddatu dhabaa jiru. Ijoolleen baay'een illee inni kaan illee haafu qurbaanaaf gaafa dhuftan illee gaafa socho'uu dhabdan. Mi ilaala kan. Utuun beekin jaranaa keenya diina waaqaa taaneerra. Sinitti haafu. Obbolo tokko kottaa akka siraa qooti jiraadhaa. Kottaa utuun beekin abdatti hin galinaa. Maa yeroo malee reebamtu. Maa yeroo malee gubattu. Mootummaa qabsi hin gashu kunoo. Kanaaf seeraan jiraadhaa. Waan hundumtu seera qaba. Kiristaanummaan immoo seera guddaa qaba. Yeroo tokko mana barumsaa keessatti mootummaan seera kana kaasee nama mataa buufatee dhufu asiin maqaa sitti dha'ee asiin gaggudee gadhiisee beekalee. Namoonni baay'een nama gadee modhabanii shamisi baasanii sana qabanii galanii. Kanaaf firoota Waaqayyoo seera Waaqayyoon jiraadhaan siniin jedha. Karaa adda biraa tokko duwwaa dabalee tan gabaas. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa maal jedhaa? Isin dubartoonni jedha. Of kunuun keessan miidhagummaan keessan bakkeedhaan kan mul'atu qofa hin ta'in jedhe. Of kunuun keessan bareeduun keessan bakkeerraan kan mul'atu qofa hin ta'in jedhe. Gurratti dhaqata naqachuudhaan, hidhiitti dibachuudhaan, nyaaratti dibachuudhaan, nyaara addattee ta'uudhaan, surreeffachuudhaan hin ta'in jedhe. Akkuma caafamee jiru. Dubartoota warra durii sana fakkaatee Saaraan abbaa manaa isheen yaa gooftaa koo jetteetu isaaf kabajamtee hojii Waaqayyoon gammachiisu jechaa dabarte. Isaaniin fakkeenya godhadhaa malee miidhaginni keessan isa alaan qofaa mul'atu hin ta'in jedhe. Har'a yeroo fudhannee ilaallu keessi keenya duwwaadha. Ijoollee baay'ee hundammoo ta'uu dhiisuu danda'a. Mana barumsaa fudhattanii yoo ilaaltan faashinii hordofuu duwwaadha. Isa baargamaa xibachuu duwwaadha. Keessi keenya duwwaadha. Amantiitti duwwaadha. Barumsatti duwwaadha. Hojii humna hojjechuutti duwwaadha. Dhugaadha. Gaafa qormaati ga'u kan namarraa hatu duwwaadha. Maal dhaggeeffattanamu? Mucaa kilibirii tokkotu jira. Maqaa isaa xaafee lakkoofsa guuti. Hidhattee ilaaltee maqaa isaa xaaftee lakkoofsa guuti jedhe. Namoonni gugura. Maqaa namicha guutti fatanaa laseete. Ilaa qarsa akkasitti taa'ee. Duwwaadha. Eessaalee garaa waaqarra hin deemnu. Utuma ta'e maqaa da'uu godhu. Adaraa keessan inni kaan immoo isin abbootiin immoo waama nyaatamu. Waama dhugamu jettanii raattanii diina waaqaa ta'aa jirtu isin immoo abbootiin. Ijoollee duwwaa miti. Amma yoo ishootaa ture ijoolleedha. Hanqeetu immoo ishoodhaa deebisee taphataa jira. Isin immoo waama nyaatamu, waama dhugamu, daarii madhiibuu, sassatuun hin isin immoo. Amantii keessan eeddanii asii ga'uu keessan itti ibsan galateeffadha. Dhugaadha. Saammaa keessan qabdan siin. Garuu tokko kan kajeelu immoo jira. Jiru kan kajeelu. Harmoota keessa intala jedhanii naa dhufe gidduutti. Naa dhufe. Mana barumsaa gaafa dhalattu addanatti waa kutatteetu. Jilba gararaatti waa kutattee mataa kana immoo achi martee as martee hidhiin immoo saree lafa qeeraatii dhiiga dhugde fakkaataa qeensatti waa bulbulattee mana barumsaa dhufti. Fuuldura immoo teessi. Fuuldura ta'aa jirti. Gadu markifti. Hojii manaan hojjettu asuma isa dhageessu isa gad harkifti. Siloo gabaabaadhaan astikidha yaa gad harkifti.
taa'ee ilaaleetu bayi gadeen samarii bayi gadeen beekne harmee kee fidee qottoo ati harmee ishee fidee dhufte harmeen gaafa dhuftus akkuma intalaa kanarratti batte malte hafuura waaqayyoo akkanis naa oolche harmeenis akkuma intalaadhaan lama ta'anii ma faaya addunyaa kana faayeffatanii qeejecha dhufan yemmuu kana kunoo harmee fideen dhufee sadeen gadda fidnaan jette harmee keeti isaan jedhee atis jaartine ke harmee kee fidee kottu waliin caalaa kajar lala maasura kide majaaki dalagana godha lakki ijoollee harmee keessanii maanguddoof kan ta'u godhaafi amantiin ijoollee ta'an faaya addunyaatti keessina harmoot kan keessan immoo tole ofiyyuun tollee maaloo maal baatteedha jarana hin jirru baddeerra kanaaf haadhotiinis bara kana ijoollee fakkaattan jirtu abbootiin illee ijoollee fakkaattan jirtu amantiin garuu akkas miti waan gaarii keessaa jedha ergaa Yohaannis sadaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gubbaarratti waan gaarii akkeessidha waan gadheen akkeessi jedha arra biyya alaatii waan akkeessaa waan gadheedha waan fokkisaadha waan safuu hin qabneedha waan mi'aa hin qabneef galabaadha waan waaqaatti wal lolchiisuudha hin akkeessin waan gadhee akkasii kana abbootiin hin akkeessina kanaaf isin abbootiin immoo waan hin dungamadhuun qabu warri hunda keessan immoo miti kaan cawwaan jirtu kan qorrobdan kan nisaa galtan karaa waaqarraa kan deemtan adeemsa abboota kan deemtan jirtu abboon waaqayyo sana eebbisu jabaadhaaf warri kaan immoo rakkas ilaala lafti bariinaan dhugaatii maduwwaadhaaf hin ta'ina utuu isin dhugaatii faana dhooftanii baree keessan darbeera utuu isin mi'aa jettanii samiyyaa'u soroobdanii samiyyaa'u faana dhooftanii bari darbeera addunyaan dhumeera seenaa lakkoofsitti hin kanumaan gabaas namicha tokkotti dalga deemeera hundumaadha kanagaa na dhaggeeffadhaa hundi keessa dalga deeme utuma dalga deemaa jiru waa mi'aawu barbaacha waa nyaatamu barbaacha utuma deemaa jiru bineensi cimaan tokkotti dhufe isatti wal simbaan addaan daggala keessatti gaafa kana bineensi itti bobaasee lafattaadhe sagaleetti dhageessisu duran badeedhe qabeedhe dargachi citaa keessa daggala keessa darga qajeele abatee nyaata maare infiike bineensi duukaa fiike infiike lafa seeraa ta'etu goggor jennaan alatti lafa dhee tu dalga deemaa jirtu lafa beekaa allayaa keessatti gaafa lafa dha'u lubbuudhaaf gatatatatas jedheetu allayaa gadi fagoodha hidda lama argate waaqa isa gargaara hiddatti lamaan kana gaafa qabatu bineensi immoo duukaa dhufee raasetu asirra dhaabatee gadi ilaale namitti laga hin geenye rarraatee jirti tarii baatitti hidheetu as gubbaa ciise bineensichi nyaata argatee deemaaree asii gad taa'ee ilaalatta muummata namitti ilma osoo ilaalteetu natti lafa dha'inaa jetteetu qalqal goositu amma gaa utuma kana jechaa jiru suuxa jedhee gaafa gad ilaalu allayaan gadi fagoodha inni walakkaarra jiru yeroo macal jedhe gad ilaalu isuma amma gommaa makiinaa ka'u jawween jala ciisee rafaanitti banaa jira jala ciisee naan du'e kun horeefu hiddattii kun immoo attamammaa hiddattii qabate lulaatti ka'e gaafa hiddattii qabatee ilaalutti ka'u ammannaa kun ciise taman godhammaa afaan masaa qophaa'ana yabuu gootini amma har'a galgii maaliin manaa ba'e otuuf akkas jechaa jiru hawaasni lama hadiin gurraattiidha dhuftee qorquu jalqabde hidda sana isuudhaaf naan du'e kun horeefu maal jedhanaa keenyaa kun abbaa kootu na abaare moo haadha kootu na abaare moo akkoo kootu na abaare naga irraan eeccatu jiru naga jalaa jawwatu jiru amma ishee turarree jiru immoo kunnoo hawaasni lama qorquu jalqabde bakka nan du'echaadha amma tuun dubbadhu immoo waan itti milla godhe galfadhu argan dhalaataa saaqaa wayii dhaayidhee yeroo milla isaa saaqaa wayitti barbaadu
بوفي لما قرنا تدي ماجر قرنا بوفي لما تدي ماجر أبي نما دل قديم نوابك أهم بولي يرون لما فتنا كنا الدنيا كنا كذا إيك إيش إيك بق أما بدي قلت قب كمية أفهم بنياس وان كده لالي رقم أفهم بني مس وان تبغى تسوان جزء لالي أب جنانا أفهم بنا ما رتوا جبت أفهم سولت تدي بس قابلا رو ميم جت أمس أفهم تبان قول لالي رو أب جت جردم ما سيد لوكادو كوجرة تلو الله يا سنر أشرار مسجد تباي ربايته أمانة متين كينغام مدم أجد تدم متكات أمر وانيا تورغتك ألقون تبغى ألرام فتح ألرام فتح أما واي نينجاس واي جوة جروس واي بفت رما جروس واي أوان نجلم هذه قراتين سنة كتاج جرتوس إن الرام فتح أفانسا دمد وات ميعاد وات كابوجل إتجوب ديونو راسا نشة إتجوب ديونو رابطة أتوما نكانان جرو هوان نسلمان سون كاس ودي كتير أفان جوه كيس أتوما نياتو دوي تدم مرة بدو نمن دين واقعي تلاقون واقع أما نبتشكون أمرو لالتني ما وقت وامتني أما مال كجتني ما سنتبكاتا نمكون أنافسنين أنافسن روسنين جدمو ورّوتونا منين وما بيجلا فاكيسا وما مياو وما بريدا فكات ورّفانا آني دكمنا وآكيسا دي سني سانكنات فكينا وچمادا نينجو سندابلوسي تكفى بيتروشن سدت الرد سنان نيادن جدو إلا سيرمنا واقع جبستني دبي من واقع جبستني warri dalga deemaa jirtan tu sirritti mamu sanyi namicha ammaa kanaati kan sin eeggatu waaqayyo garuu nu gargaaru jedha inni kan biraan aallayyaan suni biyya lafaa kanaati jabeen suni abidda shooliti hawaannisu lamaan sun halkaniif guyyaadha ati waama miyyaa waa fidda barri kee lakkaa'ame citaa jiru halkaniif guyyaan ol daddabarsanii si kenniidhaan دقيقة دان ساعتي دان بريكة نميرة تربية دان جيال أتنسان قال لما يو أتسيرا واقعنا لما يو إسوا مياو إسوا مرد واقعنا أنا عايو قال ميكي سكتا ينبر قاف تقول لك تنسي راوت وتوقو يافون إنغينا مواقع تراراني أديم سكي سفيرفت بوفينا مانسون أرفان بسفوني راومم نيت أرفان بسفوني راومم لفتك نواركستي سكنات كنافرو تواقيو نمني باينا كفتين ننجرات أجد دينا واقعاتي درباجة كنافي أي بجاجمنا كاباتو تشاچو أملا غاراتو واقو يا جول لي سرال يا جول لي واقعيو يسين برغان كبدن لبتي كيسنا دبينكم بوينا يوتاي أنجرين كيسنا نجالت دو كيسنا نجالت كناف هنشابسي سنتدبت كناف واقع جوالي لولينا دين سكي أدين سبدني قد إيسي جراتني واقع جوالي لولينا قرر واقع تنبيا سربوني سافر فتا سبيجة لفاديسة سبيجة واقع رايادا قودة ستربو سندبر رايادا سبر برايادا ساراديسة درقا كمانين دربا مطافا للبا كنا توقو لكم سدمارت مالجة لسيطن مطافا للبا كنا توقو لكم سدمارت يا درقا جيسا يا درقا جيتي جدي harrawani dike lale wangu dike dagaye walla penker ga chubar bade god imati bay garu borimmo sababa sawtin ga wata mudab jeftade kanafu yaw bodoto ko sinan gursa sirawa ayo ega wara sirawa ayo ala jiratan mo ikkan wangi de ban sinde kame na of kaisa sira sa inni waqat tararanni bisagalle fon sa diga sa nyanne dugne nama mootummaa isaan qophaa'a waaqayyo nu haa taasisu nama ergamoota isaa wajjin tarree galee guyyaa sadhumaa sana faarfatu gammadu waaqayyo nu haa taasisu waan nu dheekkameef waan nu barsiiseef galanni waaqayyoof haa ta'u warra qubannoof haa kaasu karaa malee kan jira karaatti nu haa deebisu karaa irra kan jiru Muhammad maatti dhugaadhaan nu haa dhaab galanni waaqayyoof haa ta'u